السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء كم جرت هردفتو تشانلي أورو كمبيوتر سكول سجنتا كني جويا هرّا قبلني إسين بيج سيت أب إند برينتينجي مرسالة مفارف كوكين مو كتالة مفاق قبلني إسينيف بفنيجرة مرساجل كبارات أكمل ليتر بيجي سيت أب جلت مرجني أورينتيشني في سايزي لا ليتر هرّا مو بيج سيت أب المجلت كلالو كولمان breekii fi line numberii fi hyphenationidha. Egaa YouTube keenya Oro Computer School subscribe like share godhaati haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan sagantaa keenya guyyaa har'aatiin hoomii kanarra dhuftaniitu page layout jedhattu bakka page layout jedhu kana jala page setup kan jedhu ni jira argaa jirtu. Margin orientation size kan jedhu laallee jira. Har'a kan nuti ilaallu kolomanii breekii line numberii fi akkasumas hyphenationidha. Egaan koloman kan nuti jennu qoqqooduu jechuudha. Peejii irratti qoqqooduu jedhamu peejii akkaataatti qoqqooduu dandeenyu isinitti agarsiisuu danda'a as jalatti. Fakkeenyaaf kolomaniin asirratti argaa jirtu ta'e 1 2 koloman 3 kolomanii 3 gara bitaa gara mirgaatti jedhee jira jechuudha. Egaan kanarraa madda barbaadu yoo ta'e immoo more kan jedhu keessa seenuu dandeessu. Mee dookumentii wayii dookumentii kana haala kanaan barreessee tan jira. Egaa kana barreessee ka'ee dookumentii kana select gochuun qaba. Peejii keenya koloman gochuu hoo barbaanne asuma irratti bakka kanatti tuqannee waan kan nuti jennu kan akkuma kanatti jirudha jechuudha. 2 yookiin immoo bakka lamatti kolomanii isaa qooduu yoo barbaanne dookumentii keenya sirra jiru eega select goonee booda 2 kan jedhu kanarratti dhufnee tuqanna. Egaan akkasitti bakka lamatti break godhee kaa'aa jechuudha. Bakka lamatti break godhee baasaa jechuudha. Yoo feetan illee bakka 3 gochuus ni dandeessu. As koloman irra dhuftaniitu 3 kan jedhu kanarratti yoo tuqattan bakka 3tti qoodaa jechuudha haala kanaan. Egaan kun koloman jedhamee waamama. Inni sadaffaan itti aansuudhaan left right kan jedhu ni jira. Akkasuma wanta addaa jiru gidduu isaa kan ammoo sarara akka galu yoo feetan more koloman kan jedhu jala galtu. Erga galtanii booda bakka kanarra dhufuudhaan line between kan jedhu ni jira kun line between kan jedhu ni jira. Akkasitti yoo qoddan gidduu isaadha bifa salphaa ta'een sarara isiniif galchaa jechuudha. Egaa kun koloman jedhamee waamamaa jechuudha. Amma yeroo bakka tokkotti deebisuu jettan immoo waan isa jedhu kanarratti yeroo tuqattan haala kanaan isiniif deebisaa jechuudha. Dan kun koloman jedhamee waamama. Inni itti aanu breekidha. Page break. Yeroo baay'ee namoonni hedduun page breakii kana hojjechuun baay'ee itti ulfaata. Garuu baay'ee salphaadha. Bifuma salphaa ta'een page break jechuun peejii qooduu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti argaa jirtu ta'e peejii 2 qofa kan jiru. Page breakii itti kana dhaabadde page breakii yoon godhe maal taasa jedhamu ni ilaalla. As bakka kanarratti na ilaala waan uftuu qofa jedha jechuudha. Dan page breakii yoon godhe immoo maal taasa jedhu waliin ilaalla. Page breakiin karaa lamaan hojjetamuu danda'a. Innis control plus enter yoon jedhe page breakinaaf hojjechuu danda'a. Mee kallattiidhuma keyboardii keenya irraa shortcutiidhaan control plus enter argaa jirtu yoo ta'e akkasitti break ta'ee jira jechuudha. Egaan hordoftoota keenya sila page 1 of 2 kan jedhu jira. Amma immoo page 2 of 2 jedhee jira jechuudha. Akkasitti page 2 of 2 jedhee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan breekiin inni tokko akkasitti hojjetamaa jechuudha. Shortcutiidhaan akkasitti amma deebiseen jira 1 of 2 jedhaa jira. Dan asirraa argaa jirtu yoo ta'e breekii akkasitti qoodamee jiru kana kan kolomaniin qoodame kana yoo irraa kaasuu barbaadan bakka kana dhufuudhaan koloman jettuuni akkasitti ba'aa jechuudha. Bakka kanarraa baddee kolomaniisa lammaffaan yoo hojjedhe bakkuma kana keessa dhuftaniitu break jettu asirraa break yeroo jettan yookiin immoo koloman yeroo jettan ni qoodamaa jechuudha. Agartu 2 of 2 jedhee lamatti qoodamee jira jechuudha. Peejiin silaa barreeffamni jiru sun utaalee saraqeeraa lamaffaarra dhaqee galaa jechuudha. Kun akkasitti waamamaa jiru. Kanaaf peejiin jiru peejii tokko qofaadha amma kan jiru argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarraa peejii tokko qofa jira. Keyboardii keessanirraa control enter yoo jettanis break ta'a jechuudha. Amma kun utaalee peejii lammaffaarratti dhaqee galee jira jechuudha. Dan yeroo deebisuu barbaadan immoo asii
aandoo yeroo jettan peejii tokkotti deebi'aa jechuudha bakka silaatti. Tokko isa kana inni itti aanu immoo bakka kana peejii laawutii jala dhufuudhaan xiyya kana irratti tuqattaniiti kolomanii yeroo tuttan maal ta'a peeji bireek ta'a jechuudha sitti gadi bu'ee akkasitti isiniif hojjeta. Kan biraa gosa hedduutu jira asirraa text wrapping, next page, continuous, even page, old page yoo jettan odd page yoo jettan gidduu taalellee akkaataa kanaan isiniif galchuu danda'a jechuudha. Inni kun maal jedhamee waama break yookiin immoo page break jedhameetu waamamaa jechuudha. Itti aansuudhaan inni itti aan page break ittaane line numberidha. Line numbers inni jennu tokkoon saraloota asirra jiran kanaaf lakkoofsa kennaa jechuudha. Lakkoofsa kennaa mee akkaataa inni itti kennus ni ilaalla. Asirratti tuqannee jira. Bakka kana dhufuudhaan laayinii kanarratti continuous isa jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqanna. Argaa jirtu yoo ta'e sarara irra jiramu jalqabarraa kaasee 1 2 3 tokkoon sarara barreeffamaa jiruutiin lakkoofsa kennaa jechuudha. Asis dhufnee line number continuous jedhu jennu akkasitti kennuu danda'a jechuudha tokkoon isaatiif. Akkasitti argaa jirtu yoo ta'e fuuldura isaatti sarara kennaa deema jechuudha tartiibaan. Kun maal jedhamee waamama? Line numbers jedhamee waamama jechuudha hordoftoota keenya. Egaan itti aansuudhaan inni xumuraa hyphenationidha. Kana argaa jirtu yoo ta'e asirraa peejiin kun akkasitti jira. Sararri isaadha. Inni kaan achi ba'ee, inni kaanis ba'ee, inni kaan ciccitee jira jechuudha. Dan asirratti hyphenationii akkaataatti hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Select eega gootanii booddee hyphenationii yoon tuqe maal godha? Asitti wal qixxeesseetiyyuu ciratee hyphen yookiin immoo ciratii fuuldura isaa naqee galchaa jiru hunda isaarratti. Yeroo tokko akkasitti tuqannee automatic kan jedhu ni jira. Automatic isa jennu qofarratti yeroo tuqan hunda isaanii maal godha? Bifa hyphenationiitiin ni hojjeta jechuudha. Egaan hordoftoota keenya hyphenation kan nuti jennu xumura kanarratti hyphenii yookiin immoo ciratii godhaa kan hojjetudha. Asirratti kun update hin taane waan ta'eef sababa kanaaf kan inni hin hojjenne mee haa ta'u nan laala. Hyphenation is complete jedhee jira. Egaan rakkoo update waan ta'eef haala kanaan hojjechuu danda'a. Hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Egaan YouTube keenya Oro Computer School subscribe, like, share godhaati hordoftoota keessaniin gaasiniin